وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان لفتنا أي ها أيوه الشم جنة المعنو روميا تقوم من كاني هكا والكابنا جد ولا انت ها. وعليكم السلام ويشيني الرجال فيكو ها. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بقنا جان لفتنا دكيسنو hundi keysanu way invite share goda وليد الدبر سامي وأجائب ربي ها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا غان دفتن hundi keychanu بغنا غان دفتن هاي أبون مجرتني هاي عرفتني سيقول دياسبوراني كون كأمريكا دلقة كتير كسعودي نرافي يا رب نمنجرا يجاتين سوتو لا ولده سيال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجرتني لك invite share goda وليد الدبرسا akkuma beekamu dubbiin amma uwwitee jirti jabaattee jirti piipiin iyyaa jirti iyyannatana waan isin iyyuu jirtu waan isin oromoo iddoo facaasu jirtu kijiba isin haasoitu kana hundaa'u gartee karaa faarsee bulaatiin waan godhamaa jiru hundaa'u nuti waajjira keessa jirra isiniin geenya dura nu qabaachuufu alhamdulillaahi jaa sigalee waan namichi lafa gattufe oggis isinitti ofna dhufne asirratti nu qabaachumaafuu duromee alhamdulillaahi jaa sheeka abbutaa kana qabaachuu jaa warmaamma qabaachuu jihaad kanafaa qabaachuu taayee dandaafaa qabaachuu hangaasaafaa qabaachuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan dhufte boo Hamza jaalala jaalalti ta'e obeen irraa nama boochisu eegalteemi ijoollee waan hin taane qaraasiftee atimo ijoolleen ifiifuu osoon lubbuu isittuu bakka hin godhin hudduu bakka godhuu rakkachuu jirti waan ati ijoollee gootemo ijoollee waan hin taane barsiiftee micoo fuutee gartee asirratti akka shaharukaanitti tattaphachiiftee namni hundi ka Hamzaa kana taana jee rakkachuu jira sigale. Ati Oromoon gana heeraan si gaafachuu ta'e Hamzaa jaalala ijoolleen amma OBN irraa boochisu qeyroo wayyaaneen takkaan boochisin dhalaan boochisu jirti biroo qeyroo wayyaaneen boochisuu dadhabde dhalaan boochisu jirti. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا غان دفتني سنندرو شير غودا invite غودا دفا دبرسا غرتي بغنا غان دفتني وندي كيسنو شيخ جامع وندي. وعليكم السلام. حمزان دبيتنا قاسون فدو تيلال غرتو كترنا دورسو دافي حسود ديمي شيخ نمني غرتي يو نمني جاللا واتي حمزة جاللاتي خطي غافتو سيغالي هررغي امارين بوچيسين دلان بوچيفتي بربو اعوذ بالله تكادي نفيدن بوچيفني الماررغي تو خبو ميغرتني سني بربو جاللتي وبيني مشاغي نبوچيفتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيه أما إتين سينا أما اللي إتين سينا يا دخياتي أما ننجيكنا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خنين سلامتان أنجت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا غان دفتني invite share غودا وليد الدبر سانمو وان دندوها غودو جنمي سني وان دنديسان غودا نوتيس أسر دفني دبنا وروتان سلامتان جنة يويا ilmaan Oromoo hundiru musliman jenne kristaan jenne waaqeffatan jenne hundi keessa welcome arrakuma mata dureeti yagartanitti PP maalif iyiti PP maalif kijibti
kijiba guddaa oofu jirani akkuma beekamu piipin tuni maaltu isi iyyisiise hajuu takkaaniin isinii hima waajjira keessa waan deemaa jiru waan godhaa jiru garaagarummaa Oromoo fi sabaa sablammii idduutti akkaataa gartee ololli faca'utti Oromoo fi Oromoo idduutti numaatu akka waan mootummaan Jimmaa faan tuqamtee Jimma haa maarree haa jedhanii viidiyoo asirra deemtu san hunda ni gartan san hunda akka namni dhaadheessee iyyisiisee gartee akka waan wali bu'insa maarree Jimma waan tahaa jirtu viidiyoo na jala gasseentanii gartan namni akka Jimmaa rakkachaa jiru namni akka Jimmaa manni irra diigamaa jiru namni akka Jimmaa buqqa'aa jiru namni akka Jimmaa cinqamaa jiru sirna kanaan rakkate takkallee hin jiru jechuudha sigalee uummanni keenya asumaan ummata Jimmaa gartee sagalee ta'uuf qabna jechuudha asirratti waan hin beekuufin bakka sirna kun irratti xiyyeeffatu waan hin beekuufin isin waywaadha yeroo hundaa'u uummanni Jimmaa namni qixa isaanii rakkachuu jiru hin jiru jechuudha wallahi waan sirni kun Jimma godhu jiru shayxaanni ilma namaan goone sigalee shayxaanni si jallisee azaaba si naqusun gartee waan Jimma gartee Jimma ta'u jiru shayxaanni ummatan addunyaa tanarraan goone jechuudha shayxaanni nama wal ajjeesisu saniifu waan asirra deddeemaa tana akka ajandaa godhannu barbaadanii tana bira kutaa tunujii isaaniiti bira kutaa akkuma beekamu jidduu kana qondaalli abbaan qeyroo abbaan mul'ataa leencii waan dalagu hujiidhaan garsiisu Jaawar Mahammad Gabbahuu ni yaadatama piippiin iyyaa jirti maaltu iyyisiise piippii maaltu iyyisiise olola ajaa'ibaa gadiin dhuftee jechuudha Jaawar Mahammad birri tiriliyoonaan lakkaawamtu fannoon kafaltee fi bakka dubbiin tunuddirraa kaateen isinii himuu deemaa jechuudha dursa gaafa Dr. Angaasaa Ibrahim Gabbahee abbootii gadaatiif sagalee ta'u miliyeena 3 amaarri kafaleetiif Gabbahee sigalee Gabbahee mootummaa Oromoo diiguu deemaa jedhanii haasawanii jechuudha. Itti aansuudhaan Jaaltaayyee Dandaa Gabbahee. Jaaltaayyee Dandaa Uggi Gabbahu miliyeena 18 kafalaniifi sigalee miliyeena 18 amaarri kafaleefi Taayyee Gabbaasee hayi. Yoo amaarri hangas kafalee abbaa gadaatii sagalee ta'e jee yoo amaarri miliyeena 18 Taayyee kafalee sagalee ta'e jee yoo amaarri miliyeena 3 kafalee Angaasaadhaan abbaa gadaatii sagalee ta'e jee yoo amaarri tiriliyeena kafalee Jaawar Mahammadiin sigalee ka Jaawar Mahammad tiriliyeena geessan ka Taayyee Dandayaa miliyeena 18 ka Angaasaa miliyeena 3 ka Angaasaa kana akka duraatti geessitu Uwe, mee miliyoonuma 8 godhaaf ka Angaasaafis miliyoona 8 kafalanii faa jaa xiqqoolii isaa ka Angaasaa kana. Jaawar Mahammad ammoo tiriliyeena godhani tiriliyeena kafalanii kafalteetii fi fannoon mootummaa Oromoo lafaa hayi. Yoo amaarri numaatu sadarkaa tanatti abbaa gadaatii dhimmame sigalee abbaa gadaatii dhimmame kan maallaqa namaa kafalu taate kan kafalee fi abbaa gadaatii sagalee ta'e ijuu taate amaarri kanuma lafee barbaadanii ukaa isin caala hayi. Amaarri miskiinumaafuu dhaabbatee ukaa akkana taanaan eega gartee Taayyee Dandaatii miliyeena 18 kafalanii abbaa gadaatii ta'e sagalee ta'e Angaasaadhaa miliyeena 3 kennanii wallahi nama gartee isin ajaa'iba jettanii amma goota kiyya jettanii suuraa asirra ooftan afaan isaatiin namaan jee waan kana amaara ka gabbaa saaxilaa miidiyaa rabbaa akkana jaa jeeni sigalee akkuma duraan baratan san sigalee akkuma duraan eegalan san arra gabbaanii Jaawar Mahammad taraa duraa maaliin dhufan Jaawar Mahammad daldala eegalee muyyaalee fi Keeniyaa idduu sigalee muyyaalee fi Keeniyaa idduu daldala deddeebisaa jira kana duraa qabne
ganaa daldallin jiru jaawartanaaf iyyaa jan san Oromoon irraa fudhachuu diddee jechuudha. Amma garagalchaniiti Jaawar Mohammad maallaqa guddaa akkaawuntii keessaa qabu mootummaan baafachuu dhorkitee mana gurgurate hunda mootummaan gartee dura dhaabbattee dhorkitee tanaaf iyyaa jan tanaas irraa fudhachuu didan. Amma tirleena fannoon kafaltee mootummaa Oromooti gurgurachuu deemaa jechuun gabbaan. Yaa obboleeyyan kiyya. Yaa kazzaaba. Opidiyoo jechuun kazzaaba. Opidiyoo wajji nyaanne hin beektu. Opidiyoon namni kun na gargaare hin beektu. Laal namni wahuma ifii taaniin ummata qabsaa'ota madaalan jechuudha. Opidiyoo jechuun maali? Wanni mee opidiyoo komantuma opidiyoo laalame? Maal si dhorkatan? Dachi si dhorkatanii kondomineemi dhabde komantiin isaanii tana. Gaafii Oromoo jallate maal gaafattee dhabde? Maaltu bade? Maaltu sirraa'uu qaba? Hin jiru isaan bira. Mee komantuma isaanii nama hunda nama Oromoo sagalee ta'u hunda jala deema anarraa eegali. Maal dhabde? Dachi Finfinnee dhabde? Maallaqa si dhorkatanii? Maaliif kana ja'an? Yaa obboleeyyan kiyya sirna kana wajji hojjennee garree mee na dhageeffadha. Guurii gurraa fudhadhaan dhageeffadha. Sirritti opidiyoo na caalaa rabbiin isii uumee hin beeku si gale. Waan isiin taate bakka isiin irraa uumamte an sirritti hin beekana dhageeffadha. Sirritti si himaa dhageeffadha. Wanni isiin akkana jettuuf opidiyoon guruupii saamichaa wal jaartee jechuudha. Kaayyoo takkallee hin qabdu. Namni wanni opidiyoo jooyin ta'uuf wanni opidiyootti ida'amuuf jireenya jijjiirrachuu mana yoon qabaanne mana jaarrachuu birrii yoon qabaanne qaadhimaa gaariin fuudhu si gale kanaafi malee sabaan milkeessa hiishni kiyya akkam ta'ee isa yaachisa baankii kiyya keessa meeqaa jira isa yaachisa abbaan fedhe du'e abbaan fedhe jiraate abbaan fedhe buqqee abbaan fedhe gudeedame si gale kun isa yaachisu jechuudha. Kun isa yaachisu jechuudha. Uumamni opidiyoo maali? Uumamni isii maali? Wanni isiin irra jaaramte maali? Gara irra jaaramte jechuudha. Mee amata 36 hangamma namicha aangorra jiru kana Abiyyiin baatutti opidiyoon aangorra jirti. Mee goota tokko kan opidiyoon himattu Lammaa Magarsaa irraa kaafe. Mee gootuma tokko kan opidiyoon himattu naayime. Opidiyoon Shawaatis gartee eenyuun dhaadatti narraa himi Taaddasaa Birruutiin dhaadatti. Opidiyoon Arsiitiin Waaqoo Guutuutiin dhaadatti. Opidiyoon Harargee Jaarraa Abbaa Gadaatiin dhaadatti. Tajimmaa waan isiin dhaadattuun hin beeku. So opidiyoon hundinuu goota gartee wanni kanaan dhaadatti jechuudha. Gootaa hin qabdu. Maaliif goota hin qabnee jiina gaafa? Takka takkattiin sii deebisa. Kaayyoo hin qabdu. Goota qabaachuuf kaayyoo si barbaachisa. Galma si barbaachisa. Goolii itti galchuu deemtu. Barka galma jechuun bar amma taphattoonni kun hundi wanni dirree keessa kubbaa ari'uuf maali? Galma qaba. Bakkatti goolii dhiituu deemuu qaba. Namni wanni gartee siyaasaa dalaguuf maali? Goolii qaba jechuudha. Tanatti bar opidiyoo wajji walii galuuf dirne. Nyaadhaa quufaa bashannanaa dhawadhaa bashannana paartii teenya keessa kanaa jiraa hiraani naasayinaa siin jedhanii bara. Yaaboo namni buqqa'e, yaaboo namni dhabame, yaaboo namni kana ta'e yoo ati jette aboo nurraa hiraar dhiisi. Hanga jirtu nyaadhu siin jedhan si gale. Hanga jirtu nyaadhu dhugii bashannanii tabadaa na'u siin jedhan si gale. Amaara kana hunda indazaa na'u jechisiisi enjoy godhi kanarra ijaaramanii jechuudha. Tanaafi isiin maaltu bade maal jallifne maal deebisu gaafiitam deebisuu dadhabne ummata kam dhageeffachuu dadhabne siin hin jettu. Yeroo hunda meelaale komantuma opidiyoo maal si dhorkatan maal dhabde dachi dhabde kondomineemi dhabde maarre dhabde si gale ja'aniiti gartee opidiyoon gartee kaayyoon isii waan garaa taateef garaa nama mataalti jechuudha. Wanni qabsaa'onni Oromoo marti wajji dalaguu dadhabaniif maali? Si gale wanni qabsaa'onni Oromoo
wajjin gartee dalaguu dadhabaniif maali jiina qaba. Qabsaa'onni Oromoo kun Sheek Abuu Tarraa eegali gaafii qabna. Gaafii sabaa qabna. Gaafii akka saba gaafan hanga dhuunfa deebitutti gaafii gaafatamtee jira jechuudha. Gaafiin tun isii bira hin jirtu. Tana walii galuu dadhabe namni hundi. Namni wanni qabsaa'uuf bara Opiidoo biratti hoggii asii diyaaspooraan kun darsa guurratee shaantaa qabatee bira galu bara wahuma akka isaanii dalagaa barbaada dhufee fakkaatti. Ameerikaa irraa dalagaa dhabe, Awurooppaa irraa dalagaa dhabe, Kanaadaa irraa dalagaa dhabe, Awustiraaliyaa irraa dalagaa dhabe, wahuma akka isaanitti gartee dalagaa barbaadachuuf, mana jaarrachuuf, ummata saamuuf, ummata zarafuuf siigalee. Ummata zarafuuf waanuma gartee dhufeetti fakkaatti bara Opiidiyoon siigalee. Akkuma isaanis si madaalan. Maaliif sammuma isaaniitiin si madaalanii jechuudha. Hoggii ati gartee mee jara kanaa hojii dalee. Cinaacha dadhabaa isaan qaban guunneetii fi cinaacha bakka dadhabduu isaan qaban qabneetii fi jabeenya isaan qaban jabeessinee fi mee isaan kanaa hojii fuula duratti tarkaanfannaa ilmaan Oromoo lafa qabate irra duuluun hin ta'u jedhanii namni nu caalaa Opiidiyoo jala dhaabbatee jiru jechuudha. Namni nu caalaa Opiidiyoo jala dhaabbatee jiru. Amma tanneen Opiidiyoo jettee asii waccu fasaamiin bakka gartee jarri Sheek Abuu Taafaa irraa ariitan. Sagalee nu naqa. Mee Opiidiyoo yoo bakka qabaatte haayisinna hitu gamma. Sagalee taanee fi maarree taanee fi girrisaa afaan qabsiifne maarree afaan qabsiifne jedhan. Sagalee maal afaan nama qabsiifne? Haasawa beektan. Sagalee mimma wooma Opiidiyoo jalatti hafe laali. Wooma bilisiqnaa jalatti hafe waan haasawan beeyin. Waan gartee maqaa rabbiitiin kakachaa kijiba haasawa. Waan gartee Opiidiyummaan isa ergattu sun hoggii inni laayif irratti ol ba'e ni dhokattii bar kaameraa jala yaa rabbi dhufee maaluma ji'uu deemarra. Yaa rabbi dhufee maaluma firraa albaatii akkam ganna quuteef sadarka waan kana qofaa isaan jalatti hafee jechuudha. Waan maanaan qabne waan jibba irratti hundaa'e. Nuti Abiyyi Ahmed irraa jibbaa takkan qabu. Shimallis irraa jibbaan qabu. Sirna isaan irraa jibbaa qabnaa jechuudha. Isaan ammoo dhuunfatti jaawaruma nama jaamu jibban. Siyaasaan jibbaan hin gaggeeffamtu siigalee. Mee sirni keenya kana deebise kanaa fi Abiyyi jala dhaabbanna jedhanii takka wanni isaan siyaasa waliin jirtu. Siigalee. Takka wanni isaan siyaasa waliin jirtu. Qabiinaa taayin. Mee billaayifuma isaanii barruu isaanii takka jala deemu. Arraba Jaawar, arraba Sheek Abuu, arraba Saayyee, arrabuma gartee nama gartee kaayyoo qabu kana malee hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan bazaa kaayyoon qabneetu isaan jalatti hafe malee namni gaafii ummataa alaabaan Oromoo mee afaan Oromoo federaala ta'ee Oromiyaa daangaan isii kabajame Oromoo irraa duuti dhaabbattee nageenyi Oromiyaa keessa bu'ee sigalee. Amma haareetti Wallagga keessatti Amaara ijaaru jiranii. Tanaas ittiin sii dhufa siigalee. Ittiin sii dhufa. Saniifuu waan garaa nama madaaltuuf maallaqa Jaawar Maamma fudhateeti. Yaa Rabbii. Bar Jaawar Maamma kun yaa Opiidiyooti. Yoo akkana gabbee walgahii Oromoo tana miidiyaa bahu walgahii baasuun barbaachisu. Facebook isaatiin gabbee Oromoo doolaara miliyoona 10 barbaadaa dafaa lafa kaaje anarraa eegali bakka seenne lafa keenyaaf. Nama maallaqaa cinqii takka qabu mi bar namnu. Nama bar miidiyaa guddaa kana jaarreetti kenne miidiyaa saniin manatti binne sigale taa'ii nyaadhu jennee waata kanuma geggeessi jettee Oromoon osoon guyya tokko kana dalagaa harkaan hin tuqin miliyoonara gootee akkasi keessa bar. Jaawar Maamma jechuudha. Kana hunda wali qabatee biyya gale eessa keessa jee Oromoon ni gaafate baga nyaattee yani. Hurkaa keenya nyaattee ilma keenya baga nyaatte as deebinaan dheengadda maal jechuu turan diyaaspooraan jalaa galeera. Namni tokko harka dha'uuf hin jiru. Maarree ta'uu hin jiru. Miitirkishoo ta'uu hin jiru jechuu turanii. Haya amma garteere galmi sossoohee dachii rabbitu hoggee gubbaa rabbi xiiba sibitti be. Shokukkul nama nurge bar qaallicha Abiyyi jedhaniin kana bar obboleessoo qiyaamaan nu baateeti.
marmeela udaanii kana keessa fuune yaaboo tana tanaaf je yaa oromooti yarran laalina yaa oromooti yakkana wallahi dhalaa ciniinfattu caalaa namicha kanaan nu rakkise dhalaan ciniinfattu hanga isiin rakkattu ni beeytani duruu ol bahee marmeela udaanii keessa dhub oggii nuti arra tanaaf je jennee gartee xiqqoo marmeela ajaa tanarraa soyinee amma gaa xiqqoo oromoon tunis hafuura fudhatti duru marmeela udaanii keessa bu'u kunoo laal khalesii himnee miyaa sheekkaa buta ijoolleen rabbiin gadhiise tun duru keessaan natti ergiti waan inni laakkatu yammaan nu beeyo ani fooyyettiin waan kana irraa garaa muranne si fakkaatti hayyoonni oromoo guutuun waan kana fooyyee garaarraa si murate si fakkaatti yaa obboleeyyan kiyyarra laalina bartana tanaaf je mee viidiyoo mati jedha dabartila bar abiyyi wanni tana jee amaara nu shawwaduuf maarree jijjiirama kana nu milkeessuuf maarree godhuuf yooni afaan amaaraa dubbanne jijjiirama kana bada oromoota durummaas torbaan itti aanu inni marmeela udaanii san keessa jira amma akkana dhiquuf saabuna biroon nu barbaachisa bar obboleessu mataa shirnu jee bar sigale wallahi namichuma kana ittisu takkaan jireenya kiyya hangum akkamittiin deebisaa kennumaa yaada malee takkaa hangaan waan namicha kanaa yaade jireenya kiyya yaadeen beeku dhugaan siima wallahi amma rabbiin ba'umaan nurraa bu'ee bar ba'uma guddoon nurraa bu'ee bar